Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni soofuma raap warroonni taatan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jecha kun soofuma raappiidha. Egaa har'as barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jira. Barnoonni kunis maalidha? Yeroo baay'ee ijoolleen intarneet akkanumallee waayifii itti fayyadamtan gaafii naaf dhiyeessitan keessaa isa tokkodha. Kunillee maalidha? Saffisa yookaan ariitii intarneetaa fi akkanumallee waayifii keenya. Daataadha yeroo fayyadamnu intarneeta keenya akkanumallee waayifiidha yeroo fayyadamnu akkamitti saffisa isaa dabaluun danda'ama waan jedhu isiniif qabadhee jira. Kanillee mala salphaadha, haala salphaa ta'een aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kanallee salphamatti argachuu ni dandeessu. Akkamitti argattu, eessatti argattu isa jedhu biroo dubarra isiniif deebisa jechaadha. Har'a wanni qabadhee isiniif dhiyaadhe isa kanaadha. Akkamitti saffisa intarneeta keenya daataanis yeroo fayyadamnu akkanumallee waayifaadhaan yeroo fayyadamnu akkamitti saffisa isaa dabaluu dandeenya waan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma dhumaatti na faana tura. Egaa gara barnoota keenyatti osoo hin cehin dura warroonni soofuma raappiidhaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Yeroo hunda sabiskiraayib godhaadha. Sabiskiraayib erga gootanii fuuldura kana mallattoo nootifikeeshinii isinii dhufti. Mallattoo nootifikeeshinii kanallee ol irra gochuu hin dagatina. Ol irra yeroo gootan yeroo adda addaa ol irra godhaadha. Haala kanaan ol irra yoo gootan yeroo adda addaa mallattoo nootifikeeshiniitiin viidiyoowwan an hojjedhu isin dhaqqaba jechaadha. Galatooma nu wajjin tura. Egaa har'a wanti nu barbaachisu maalidha? Aappii kana qofa nu barbaachisa jechaadha. Gara duubarratti aappii kana eessa arganna waan jiru isiniif ibsaa. Aappii kana salphamatti argachuu ni dandeenya jechaadha. Duraan dursee itti fayyadama aappii kana isinitti agarsiisa. Aappii kana fayyadamnee saffisa intarneetii keenya dabaluu ni dandeenya. Akkanumallee waayifiidha warroonni fayyadamtanillee haaluma warroonni daataan fayyadamtanillee lamaan keessaniyyuu aappiin kun baay'ee isin fayyada jechaadha. Keessattuu aappiin kun wanni na gammachiisu keessa aappiin kun DNS yookaan ofuma isaatii yeroodhaan yeroo irraa riisituuf godha deema, appideetiif godha deema jechaadha. Baay'ee salphaadha. Miidhamuun isaanillee baay'ee of dhiqa, baay'ee saffisni isaa baay'ee cimaadha jechaadha. Kanaafiyyuu aappii kanatti hundi keessanii akka fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Hundi keessanuu hamma dhumaatti na faana tura. Egaa aappii kana jalqabatti yeroo buufattan haala kanaan ni bantu. Yeroo bantan jalqaba irratti maal isiniin jedha? Get started isa jedhu kana tuqxan. Isa kana ni tuqxan jechaadha. Asirra dhuftanii agree in the continue isa jedhutu isinii dhufa. Agree in the continue isa jedhu kana ni tuqxu jechaadha. Itti aansitanii akkanatti marsaa sadii ni dabarsitu. Asitti get started isa jedhu jira. Ishee ni tuqxu. Egaa haala kanaan enable gootanii asirratti jechaadha. Enable gootanii asirra dhuftanii print jettan. Primate isa jedhutu asirra jira. Kana jechuun permissionii kennitaniif jechaadha. Alloo gootanii permissionii isaa fuuldura kanarratti ni bantuu jechaadha. Itti aansitanii immoo continue and as free dha. Isa irratti okay jettan jechaadha. Egaa aappiin haala kanaan ni bantan jechaadha. Aappiin kun amma hojii adda addaa isinii qaba. Asirratti yoo dhuftan waa lama itti fayyadamuu dandeessanii aktiiv gootanii saffisa moobaayilaa daataa intarneetii keessanii akkanumallee warroonni waayifiidhaan fayyadamtan tokkuma jechaadha. Daataa fi waayifiidhaan warroonni fayyadamtan kennaan inni tajaajilti isaa tokkuma. Kanaafiyyuu asirra dhuftanii aktiiv yeroo gootan saffisa isaanii dabala. Akkasumallee aappii kanarratti saffisa akka yeroo tokko qabaachuu dhabuu danda'a. Moobaayila irraa garaagarummaa waan qabuuf maal gootanii connect faster VPN isa jedhu kan VPN mataa isaatiif aappii kanaaf qophaa'etu jira. Innis gara Play Store isin fudhata jechaadha. Yeroo tuqxanii karaa saniinillee argachuu dandeenya. Karaa lamaanuu isinitti mul'isa. Na faana tura. Asirratti jalqaba irratti aktiiv gootan. Aktiiv yeroo gootan go it isa jedhu kana ni tuqxu. Egaa haala kanaan DNS sarveriin isaa iskaan gochuu jalqaba. Iskaan godhee yeroo dhufe connecting isiniin jedha. Okay tan ammallee asirratti argitanii jirtan. Connecting jedheera. Mallattoon asirratti argaa jirtan kun mallattoon kun isinii dhufa. Yeroo baay'ee laalaadha asirratti mallattoon asirratti furtuu fakkaatu isinii dhufa jechaadha. Haala kanaan ni bantu connecting gochuu ni dandeessanii. Yeroo baay'ee optimize gochuu ni danda'amu. VPN isaanillee sakkuur gochuu ni danda'ama. Aappiiwwan adda addaallee asirraa argachuu ni dandeessanii. Kana isin matamma keessaniin ilaaluu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan connect yoo gootan saffisni intarneeta keessanii akkanumallee waayifii keessanii isiniif dabalaa jechaadha. As keessaa baatanii waan barbaadanitti yoo fayyadamtan aktiiv gootanii jirtanii jechaadha. Kanaafiyyuu saffisni isaa isiniif dabala jechaadha. Asitti inni ergita yoo ta'e net optimizer activate isin jedha. Kanaafiyyuu aktiiv ta'eera yookaan saffisni isaa isiniif dabalaa jechaadha.
asumarratti wanti tokko isin mul'isee haa ba'utu yeroo cufuu barbaadan deactive isa jedhu kana yoo tuqxan ni cuftan jechaadha. Fakkeenyaaf deactive jettanii yoo tuqxan ufuma isaatiiyyuu ofii of cufa jechaadha. Mallattoon furtuu fakkaatu kan duratti asirra jirtu amma hin jirtu jechaadha. Kanaafiyyuu deactive gochuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan balleessuu ni dandeessan yeroo itti fayyadamu jettanii yaaddan jechaadha. Karaa biraa akka VPN illee akkamitti isin fayyada waan jedhuuf connect faster VPN isa jedhutu asirra jira. Argartan yoo ta'e connect faster VPN isa kana yoo tuqxan immediately browseratti isin fudhata. Fakkeenyaaf Play Store keessa seentanii appii isinii kennu jira kan isa kana wal qabate jechaadha. Kanaafiyyuu isa kana VPN kana install gootanii connect yoo gootan akka VPN illee isin fayyada jechaadha. Kanaaf appii kanatti fayyadamaadha. Egaa inni biraa maalidha? Yeroo baay'ee iskaan gochuu dandeessan jechaadha. Ofii isaatii of dhiquu ni danda'a jechaadha. Appiin kun wanni nama gammachiisu keessaa guddaan isa kanaadha. Ofii isaatii yeroo baay'ee iskaan of godha jechaadha. Yeroo yeroodhaan dhaabbataa miti jechuun yeroo baay'ee of dhiqa. Iskaan appiiwwan iskaan of godhan yeroo baay'ee vaayirasiidhaan miidhaman jechaadha. Kanaafiyyuu iskeen DNS iskaan isa jedhu kana yoo gootan iskaan gochuu ni jalqaba jechaadha. Asirratti iskaan gochaa jira. Fakkeenyaaf argaa jirtan jedhee yaada. Ka'ee hamma fixutti ni eegdanii iskaan ofumaa of godheet uf haaromsa yookaan yeroo wajjin of deemsa. Fakkeenyaaf keessatti wantoota baay'ee uf haaromsisan kanneen haarawaa warroota godhanii haarawaa godha. Warroota hin barbaanne immoo keessaa balleessaa deemuu ni dandeessan jechaadha. Kanaafiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Sakkuur waan ta'edha jechaadha. Keessattuu baay'ee kan nama gammachiisu appii kanatti yeroo fayyadamtan eegumsa akkana yeroo baay'ee mobaayila keenya irra gahu appiiwwan baay'een vaayirasiidhaan kan wal qabatan jiranii yeroo baay'ee appiiwwan akkanatti ufuma isaaniitii uf deebanii iskaan of godhan appiiwwan baay'ee isin barbaachisa ta'edha. Yeroo baay'ee appiiwwan kooman ta'an yeroo baay'ee akkanatti DNS'n isaa yookaan ufuma isaatii iskaan warroonni godhan baay'een hin jiran jechuu barbaadeetiin haala kanaan itti fayyadamtanii jechuudhaa fi egaa kana fakkaataa isin appiiwwan geemiillee asirra buufachuu dandeettanii akkanamallee appii lookarii ta'anillee as irraa daawwaluu gootanii sakkuur gochuu ni dandeessan jechaadha. Appii kanallee uf cufuu ni dandeessanii kan ufuma keessanii sirriitti yaalaatii itti fayyadamaa isinii jechuudha. Egaa kanatti aansee wanti isinitti himuu barbaadu maalidha? Dhumarratti eessa arganna? Appii kana eessa arganna warroota jettaniif deebii isiniif ta'a jedhee waan yaadu keessa appii kana salphamatti Play Store keessan keessa seentanii salphamatti net jettanii optimizer yoo jettanii barreessitan salphamatti isinii dhufa jechaadha. Optimizer yoo jettanii barreessitan salphamatti isinii dhufa. Isa jalqaba kanarratti okeettan appiin jalqaba irratti isinii dhufu kun isa kanaadha jechaadha. Appichi sirratti ilaalaadha. Profaayilii isaallee sirratti ilaalaadha. Kana fakkaataa appichi ani fakkeenyaaf waan itti fayyadamaa jiruuf oppiin gochuudha. Isin install gochuu dandeessan. Akkanumallee karaan biraa ittiin argattan maalidha? Soofumara appii telegiraamni soofumara appii ni jira. Telegiraama sanillee asuma description boxii viidiyoo kana gadhiisetti isiniif gadhiisa jechaadha. Achirratti argachuu dandeessanii description boxii warroonni yeroo baay'ee na gaafatanii jirtanii description boxii eessa arganna? Warroonni jettan viidiyoo kana bakkuma gadhiise viidiyoo kana ilaalaa jirtan irratti dhiyeessanii maal gootanii yeroo baay'ee ijoolleen baay'een gaafii akkasii waan naaf dhiyeessanii fi baay'ee tokko baay'ee na gaafatan waan jirtaniif asirratti mallattoon asii hin jirti. Mallattoon V fakkaattu kun hin jirti. Shiyeetu hidhan jala kanarratti ani yeroo baay'ee appii agisaa akka buufachuu dandeessan asirratti telegiraama kan koo linkii isaa as jala isinii kaa'ee jechaadha. Haala kanaan argachuu ni dandeessan jechaadha. Egaa kanarra qabadhee isinii dhufe kana keessattuu ijoolleen Dubaay keessa jiraattan yeroo baay'ee biyya san keessatti imoon baay'ee nama rakkisaa. Ijoolleen imoodhaaf akkanallee rakkattan baay'ee furmaata isiniif ni kenna jedhee yaada. Appii kanatti fayyadamaadha. Galatooma fidee dhufe fixeen jira. Dhumarratti warroonni soofumara appiidhaaf haarawaa taatan subscribe gochuu ni dandeetta. Akkanumallee like godhaa, shares waliif godhaa, waliif dabarsaa. Hundi keenya iyyuu walaa gargaaru.